daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show yooyyaa nageenyi badhaadhaa egaa nama isin yeroo dheeraadhaaf hawaa turtan fuula isaa arguudhaa fi waggaa tokko guute natti fakkaata miidiyaa irraa kan dhokatee jiruun isinii qabadhee dhufe har'a eenyu itti akkasini yakkine abdii guddaan qaba gaazexeessaa beekamaa Abdii Fixeeti egaa keessummaa koo har'a Abdii Fixee wajjin turtii gaariin isiniin jedha haaluma yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jirutti waliin mari'annaa muuziqaa ce'umsaa kanaan gara Abdiitiin isin dabarsa. Simaleenyu jira kama kana kaso bareedu ekagama dadhabinsi obsu Simaleenyu jira kama kana kaso bareedu ekagama dadhabinsi obsu bareedu kiteebuba Megelo sisa Mani ke tabagupa Rambiti kurebupa Adisa kurebupa Rambiti kurebupa Adisa kurebupa Rambiti kurebupa Sibita si fudeni nangolita Unda sibita si fudena kamtelita Unda sibita si fude fifinelita Unda sibita si fude fifinelita Fijawa keto jere ayala keto Suma fanjora marge barbacha keto Fijawa keto jere ayada keto Suma fanjora marge barbacha keto Usonjoro robe esatangora silbe Usonjoro robe esatangora silbe Usonjoro robe esatangora silbe Usonjoro robe esatangora silbe Ite gurba bareedu karre durba Ite gurba midagdu karre durba Ite gurba bareedu karre durba Ite gurba midagdu karre durba Suma fanjora yadake anaaf injiru makike Suma fanjora yadake anaaf injiru makike Abdii Fixee afeerraa qaanqee show si godhe simattee asitti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha baga nagaan dhufte egaa miidiyaa irraa ergii baqattee bubbulteetta har'a garuu iyya naaf laattee asitti argamuu keetiif guddoon si galateeffadha Abdii baga nagaan dhufte. Beektaam dura sagantaa keessummaa jedhuun qopheessan ture keessummaa kanarratti namoota baay'een afeeree haasofsiisaa oola I think akka yaadutti keessummaa koo keessaatillee nama tokko turte jedheetan amana. Har'ammoo keessummaa keenya godhattee na simachuu keetiif baay'ee guddaan si galateeffadha. Galatoon. Ayyee Abdii hedduun si galateeffadha. Illee bare waggaa lama har'aatti fakkaata dirree kubbaa irratti. Abdii yoo ta'e malee gaaffiif deebii hin ta'u jedheen xiinxalaa siyaasaa keenyatti yommus itti maddee ture. Akkuma sana fedhiin koo guutee jaalalan ogummaati qabdurra kabajaan si qaburra kan ka'e gaaffiif deebii biratti ta'u kootti baay'een gammadaa isatti immoo aansee immoo har'a immoo carraa argadhee siin immoo gama qaanqee shootti si afeeruu kootti baay'een gammada. Abdii gaa ergii miidiyaa irraa dhokattee waggaa tokko guutte natti fakkaata.
na yaadadha yeroo jalqabaatiif kan inni gaaffiif deebisii gochuudhaaf illee beeksisee ture akka carraa ta'ee wal argachuu hin dandeenye mee turaatii waggaa tokkoo kun akkam ture miidiyaa irraa fagaatanii jiraachuun. Waan nama ajaa'ibu eebila 25 waggaa har'aatiin itti fakkaata kanan miidiyaa dhaabe. Waggaan tokkoon darbani hojii bu'a qabeessa hedduu hojjedheera akka dhuunfaatti abdiitti jechuu kooti. Yoomiyyuu saba koo tajaajiluu nan barbaada. Yoomiyyuu saba kootiif bu'aa gurguddaa buusuu nan barbaada. Umuriin koo sichi. Umurii koo kanaan uummata koo waan hin danda'u dandeettii kootiin tajaajiluudhaaf fedhii guddaan qaba. Amma naaf danda'ame amma natti mul'ates tajaajileera jedheetan abdadha. Waggoottan 8 darban raadiyoo sagalee jaarmiyaa hawaasa Oromoo Washington DC hojjechaan ture. Gama kanaan hawaasa naannoo sanaa naannoo Meerilaand, naannoo Virgiiniyaa, naannoo DC jiran tajaajilaan ture. Ergasiis dagalee kan jedhamu jalqabnee ijoollee wajjin dagalee hojjechaa turre. OMN irrattis amma naaf danda'ame saba koo tajaajiluu yaaleera. Saba koo tajaajiluuf hin koo ammanne dheetan of aman. Barnoota asaanaa kana immoo waggaa tokko immoo gara keetti deebi'een ofii koo irrattan invest gochaa jira jedhu. Akkaataan yaaddeetti waan baay'een deemuu hin dandeenye. Garuu immoo akkaataan yaaddeetti deemuu dide waan tokko jettee immoo harka kee marattee hin teessu sababa ta'eef mul'atan kanaan dura qabaachaa ture. Mul'atan kanaan dura hojiitti hiikuu barbaade. Garuu immoo ko'ommannaadhaan hiikuu hin dandeenye. Hawwii koo fedhii koo bara dheeraa hedduu amma gara ofii kootiitti deebi'ee hojjechaattan jira. Milkeeffachaan jira jedheetan amanaa. Inni kun anaan tajaajiluu irras darbee tarii saba kootiif immoo bu'aa hin buusaa laata immoo waan amanuuf hamilee guddaan qaba jedheetan yaada. Waggaan tokkoon darbe kun bu'a qabeessa anaaf baay'ee. Ayyee abdii hedduu galatoome egaa waggaan tokko jechuun salphaa miti. Mucaan waggaa tokkotti dubbata, waggaa tokkotti deema. Waggaa tokko kana egaa Oromoon abdiin har'a bor gadi ba'a jedhee waan haaraan gadi baata jedhee dhumatu si eegaa turanii. Ati garuu waggaa tokko bubbulte. Mee gara fuula duraatti gara miidiyaatti deebi'uudhaaf sagantaa qabda moo achumaan hafta? Yeroon OMN irraa deeme yookiin yeroon OMN dhiise qofaa osoo hin taane utuman OMN keessa jiruyyuu akkaataa ani barbaadutti wantooti tokko tokko deemaa hin turre sababa ta'eef akkaataa ani barbaadutti tarii shooma kanayyuu gara bifa isaa jijjiiree gara hard talkiitti fiduu nan danda'a laata. Utuun biased hin ta'in, utuun garee tokko hin qabatin, utuun immoo ilaalcha isa kan kootii kana uummatatti gadi hin baasin, ilaalcha isa kan uummataa qofaa keessummeessee isa kana garuu akka sabaaf ta'utti hojjechuu nan danda'a laata isa jedhu yookiin OMN irratti yookiin OMN alatti isa jedhu utuun OMN keessaa jiruyyuu yaadaan ture gara hard talkii itti jijjiiruudhaaf. Kana Oromoon akkamitti yoo jenne baay'ee hin ulfaata hin cimu. Social media kana hinuma argita namoonni baay'een akkaataa isaanitti laayivii seenanii waan baay'ee waraabanii, waan baay'ee balleessanii, waan baay'ee diiganii, waan baay'ee tolchan ilaalaa oolta. Kanaaf wanti akka hard talkii kun Oromoodhaaf amma haa turu sababan jedheef yeroo sana xiqqoo of qabeen ture. Ergan OMN keessaa ba'ee garuu isa kana nan hojjedhee of amansiiseen ture. Ergasii booda anis qopheema adda addaa gochaan ture. Qopheema kana yeroon godhu garuu social media kanarra wantoota deeman waa baay'ee nan ilaalan ture. Uummati keenya akkamitti akka inni jiru, maal akka inni dhiyeessu, maal akka inni haasa'u, koomantii isaa yeroo fudhadhee kana hunda nan ilaalan ture. Inni kun akkati gara miidiyaatti dhuftu sin hafeef. Maaliif? Yoo paakeejii qabaatte yookiin immoo kaayyoo jabaa ta'e tokko yoo qabaatte wanta milkeeffachuu barbaaddu tokko yoo qabaatte wantoota baay'ee qisaastee wantoota baay'ee buufachuudhaaf
deemtu. Namni akka kootii garuu paakeejii addaa waan tan uummata kana irratti uddeeluudhaaf deemu hin qabu. Siyaasa mataa kootii kan uummata kana baachisuudhaaf deemu hin qabu. Tajaajiluudhaafan dhufa sababa ta'eef uummata kana yeroon tajaajilu keessatti garuu maatii koo qisaasuu hin barbaadu, gaa'ela koo egeree qisaasuu hin barbaadu, jireenya dhuunfaa kootii qisaasuu hin barbaadu, piraayiveesii koo irratti miidhaan akka dhiyaatu hin barbaadu. Kanaaf haaloti marsaa miidiyaa kanarra jiran hundumtuu isa kanaaf sin afeeru waan ta'eef miidiyaan kun yeroodhaaf nattaa'aaf yeroo baay'ee fuulduratti mul'atti isa hojjettu caalaa iskiriinii dudduuba teessee waan ta'e hojjettu waan gaarii hojjechuu dandeessa. Kanaaf miidiyaa kana amma mee nattaa'afuuti yoo danda'ame miidiyaa dudduuba taa'een uummata kootiif bu'aa buusaa isa jedhuunanii amma miidiyaa dudduuba taa'ee utuu fuulli koo hin ifin utuu fuulli koo hin mul'atin mee wanta ittiin saba kana tajaajiluu danda'u qabadhee yoo dhufuu danda'e of ilaalaan jira, of sakatta'aan jira, irratti hojjechaan jira. Waaqayyo immoo isa kana gargaara jedhee tan amanaa. Inni kun saba koo qofaafis otoo hin taane anaafis bu'aa mataa kooti sababa ta'eef isa kanarratti immoo jabaadhee hojjechaan jira. Miidiyaadhaaf garuu ammatti nan eegina. Haalli biyya keenyaas waan hundumaan jijjiiramaa jira Abdii gara fuula duraatti sababii kana jenneef Oromoota baay'eetu kennaa si keessa jiru kanaaf kabajaa qaba. Baay'ee si jaallatu anillee yeroo jalqabaatiif dagalee miidiyaa irratti si dhagaa ture sana booda gaafa waldaan artistoota Oromoo Minisootaatti ijaaramu sana achitti wal agarree guyyaa tokko CNN Oromoo irratti si arguu barbaadan jedhu utuu waliin beekin guyyaama tokkotti wal agarree sagalee kenna gaa ture akkuma kana Oromoo baay'eetu biyya keessaas jaalala guddaa siif qaba. Ati miidiyaa irraa dhabamuun kee gama tokkoon uummata keenya akka miidhu ati iyyuu ni beekta maaliif kennaa si keessa jiru sana gola keessatti hafuunsaa kun miidhaa guddaadha. Egaa Waaqayyoon akka si gargaaruuf daawwattoonni qaanqee shoos akka isaan sii kadhatan abdii guddaan qaba. Anis gama kiyyaan siin kadhadha. Mee Abdii gama waa'ee keetii kana asumaan qadaannee lafa keenya yeroo biraatti deebina. Mee yerooti miidiyaa irra turtee fi amma haalli yeroo ammaa jiru kana siyaasni biyya keenyaa kun yerooti miidiyaa irra turte sana muummichi ministeeraa keenya muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ture. Har'a garuu muummichi ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed nama Oromooti. Mee warra kana lamman wal cinaa qabdee gaafa ilaaltu maal sitti fakkaata akka gaazexeessaa tokkotti? Namoota kana lamaan yeroon wal bira qabee ilaalu wantoota wal isaan fakkeessantu jiru, wantoota immoo wal isaan hin fakkeessinetu immoo jiru. Maaltu wal isaan fakkeessaa jennee yoo gaafanne lamaanuu sirna tokko tajaajilu. Lamaanuu sirna tokko jalaa ba'an. Inni tokko kan uummatoota kibbaati, inni tokko kan Oromooti. Haa ta'u iyyuu malee dibaabee sirna tokko jala jiru, dibaabee sirna tokko konstituushinii sirna sanaati kan isaan hojiirra oolchanii sirnuma tokko jechuudha kan isaan tajaajilanii. Inni kun waan wal isaan fakkeessurra darbeeyyuu waan tokko isaan godhudha. Adda adda ba'anii jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Wanta immoo wal isaan hin fakkeessinetu immoo jira. Maaltu wal isaan hin fakkeessu? Filamuu yookiin immoo gara aangootti dhufuu Dr. Abiy Ahmed keessatti qabsoon uummata Oromoo, mormiin uummata Oromoo, lafeen uummata Oromoo, dhiigni uummata Oromoo sagalee guddaa qaba. Jaallannus, jibbinus. Pooliin banamee uummanni Oromoo sagalee isaa laadhatee Dr. Abiy muummee ministeeraa Itoophiyaa nuuf haa ta'u jedhee sagalee isaa laadhatee hin fidin malee alkallattiidhaan kan Dr. Abiyyiin gubbaa sanaan ga'ee qabsoo uummanni Oromoo utuu hin nuffin, utuu hin dadhabin, utuu lubbuusaa hin mararsiifatin osoo daqqasaa xuruursu osoo karaatti ba'ee lapheesaa rasaasatti laatee rasaasatti fiiguu jijjiirama hawwatee utuu dhaadatu kan inni fidee qabsoo yookiin muudama dhiigaan dhufedha jechuun hin danda'amu. Isa kana yoo teenye ilaalle yeroo isaan Dr. Abiyyiif obbo Hayilamaariyaam yeroo aangoo walitti dabarsan wanti na kofalchiise keessaati irra deddeebi'amee kan dubbatamaa ture ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር kan jedhudha.
ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ዋንቲ ጀደሙ ፓርቲ tokko keessa hin jiru. Mattaqaaqaati isa heddu sana yoo fayyadaman irra bu'aa qabaatee dheetan aman bakka wal buusu wanti paartii sana keessatti raawwate bakka wal buusuun osoo Baqqalaa Garbaa Mararaa Dr. Mararaa Guddinaa yookiin immoo Daawud Ibsaa yookiin Obbo Leencoo yookiin immoo paartilee morkatoo kabraa wajjin aangoo walitti dabarsan ta'eeti ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ጀቹ dandeenya ture amma garuu mattaqaaqaatti isa jedhu sana utuu itti dhimma baanii baay'ee gaarii ture isa kana otoo ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር isa jedhu irratti kaapitaalaayiz godhanii inaasaan ta'e baay'ee gaarii inni guddaan mattaqaaqaatii sana keessatti namni Oromoon amma tokko barbaadu gara aangootti dhufeera isa jedhu yoo irratti haasofne irra bu'aanuu qabaatu eeyyee namni hamma tokko miidhama Oromoo dubbachaa ture namni amma tokko paartii saa keessatti OPDO keessatti uummata Oromootiif xiqqoo tokko akka haalli uummati Oromoo fooyya'u haasa'aa ture tokko gara muummee ministeeraatti dhufeera. Inni kun immoo uummata Oromootiif jijjiirama tokko jijjiirama tarkaanfii jalqabaati jennee yoo ilaalle hin danda'amu akka kanatti. Kanaaf Obbo Hayilamaariyaamiif Dr. Abiy Ahmedin wantoota wal fakkeessantu jiru wantoota immoo wal isaan hin fakkeessinetu jiru. Ani akkaataa kanatti hubadha. Inni kun qabsoo uummata Oromoo keessatti tarkaanfii isa jalqabaati. Tarkaanfii isa dhumaamini, tarkaanfii isa giddu galeessaamini, tarkaanfii isa jalqabaati. Uummanni Oromoo qabsoo isaatiin, dhiiga isaatiin gaaffii gaafatu tokko dudduubatti akka hin deebine ittiin kan inni mirkaneesse jijjiirama amma tokkodha jedheetan amana muudamni Dr. Abiy Ahmed. Galatoomii Abdii daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show keessummaan koo har'aa gaazexeessaa Abdii Fiixee wajjin haala biyya keenya keessatti waliin mari'achaa jirra aga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turan afeerraa keenya yeroo hundumaati. Mee Abdii duraan egaa yeroo soona miidiyaa irratti hojjechaa turtes barreeffama adda addaatiin OPDO kana baay'ee qeeqaa turte. Booddana kana garuu haala filatamuu Dr. Abiy ilaalchisee wantoota ati babarreessite haga sadarkaa ONN sadarkaa OBN gubbaa irratti xiyyeeffatanii haasa'an irra gahamee jira. Maaltu gara mormituurra gara deeggarsummaatti si fide? Ilaal isa sana deeggarsa jedhamee akka inni fudhatamu hin barbaadu. Ani hojiin kanaan dura hojjechaa ture hojii gaazexeessummaati. Hojii gaazexeessummaa keessatti immoo ilaalchan ittiin siyaasa ilaalu kan mataa kootiin qabu. Ani miseensa dhaaba siyaasaa tokko mini hojii gaazexeessummaa irra darbee immoo kan gara gaazexeessummaatti na fide barumsa gaazexeessummaa osoo hin taane mirgi saba kootii miidhameera. Falmii mirga namoomaatu gara gaazexeessummaatti na fide jechuudha. Ani isa ija dunuunfatanii morman yookiin isa ija dunuunfatanii deeggaran hin jaalladhu. As keessatti maaltu gaaffii gurguddaa kaasaa dhimmoota filamuu Dr. Abiy irratti yookiin muudamuu Dr. Abiy irratti Oromoo biratti gaaffii gurguddaa maaltu kaase yookiin dhaboota gurguddaa maaltu kaasaatti jira jennee yoo yaanne expectationii keenya ija ittiin Dr. Abiyyiin ilaallu yookiin ija ittiin Tiim Lammaa ilaallu, ija ittiin OPDO ilaallu, ija ittiin EPRDFin ilaallu sirreeffannee hin deemnu yoo ta'e balaa guddaa baatee deemanni kun. Ilaalcha keenya sirreeffachuutu baay'ee gaariidha. Expectationii keenya sirreeffachuutu baay'ee gaariidha. Oromoon haala kana keessatti keessumaa kanneen diaasporaa jiru expectationii keenya waan sirreeffanne ittiin fakkaata. Maaliif battala Tiim Lammaan ka'e kanatti Oromoon Tiim Lammaa kana EPRDF irraatii adda baaseetu akka paartii morkataa yookiin akka paartii mormituu tokkotti ilaaluu jalqabe. Yoo akka paartii mormituutti namoota kana fudhannee deemne wanti nuyi irraa eegnu akka nuuf isaan raawwatan barbaannu
waan guddaadha sababa ta'eefi yoo isaan wanta nu irraa barbaannu sana nu raawwatan ta'e balaa guddaa uumuudhaaf deemaa jechuudha. Kanaaf expectationiin ture expectationii akka morkattootaa yookiin akka mormitootaatti isaan ilaalaa waan turre waan guddaa irraa eegaa turre. Ani garuu akka abdiitti wanti xiqqoon irraa eega. Wantoota raawwatamuu qaban. Wantoota silaati Mallas raawwachuu qabu ture. Wantoota silaa Obbo Hayilamaariyaam raawwachuu qaban turan. Kan isaan utuu hin raawwatin inni tokko du'e inni tokko immoo aangoo irraa bu'e. Kan ta'e inni kun garuu sababa dhiiga Oromummaa qabu sababa paartii Oromoo keessaa ba'eef raawwachuu danda'u qabxiilee muraasa qabxiilee xixiqqaa kanan irraa eegutu jira. Wantooti sun akka taannaa raawwatan barbaada. Wantooti sun yeroo naa raawwatanii saba koo gara ce'umsaatti geessuu danda'a jechuudha. Saba koo gara ce'umsaatti yeroo geessu immoo sabi koo guyyaa tokko wanta isa barbaachisu kan ofiisaa kan anaaf naa ta'a jedhu ofiisaatiif filachuudhaaf daandii saaqaa. Isa kana akka kanatti yoo ilaaluu dandeenye expectationii keenya sirreeffannee fireemii hojjennee fi yoo itti deemuu dandeenye qisaasama guddaa keessa hin seenu. Kanaaf wantoota ani barreessaa ture kan OBN irratti dhiyaachaa turan kan OBN allamaan tokko dhiyeesse tarii namoonni OPDO keessaa onnatoo ta'an kun dooddiin itti dhaga'amu kun gara aangootti yoo dhufanii haalota tokko yoo mijeessan karaa ce'umsaa yoo haquu danda'an akka yoo haannisi ani karaa isaan sirreessuudhaaf dhufe karaa haquufan dhufe jedhe yoo tarii jarri kun isa dhufuudhaaf jiruuf karaa haquudhaaf jiran ta'e saba kootiif guyyaa ifaatti dudduubaan dhufaa jira isa jedhurraan kan ka'een amma tokko benefit of the doubt utuman shakku garuu immoo gochuu malu tarii adooddiin sitti dhaga'ama. Afaan Amaaraatiin wanta tokko barreesseen ture ijoolleen kun ijoollee guddifachaati. TPLFitu guddifata. TPLF keessatti guddatan. Yeroo ijoollee guddifachaa taatu maatii kee warra dhiigaa warra irraa dhalatte sana guutummaatti dagatta jechuun barreeffama sana keessatti TPLF abduudhaa dhala godhachuu hin danda'u jedheen barreessa. Maaliif TPLF abduudha dhala godhachuu hin danda'u? TPLF warri amma aangoorra jiran kun umuriidhaan 60moota 70moota keessa jiru. Tarii kan 80 seeneen jiru laata hin beeku. Isaan kun qaroo ijoollee jajjabduu of duubaan guddifataa kan aangoo dabarsanii itti laatan gara aangootti fidaan jiran. Qabeenya saba Oromoo saamaa turanii ofii isaanii of aangomsaa turan dinagdeedhaan aangoo irratti darbaa dabarsaa wal muudaa turan. Warri kun garuu akka kanamini OPDO'n dudduubaan ijoollee qaroo akka qeerrootu jira. Kan karaa isaanii yoo isaan dogoggoran mormiidhaanis sababa adda addaadhaanis namoota kana sirreessan yoo isaan kufan immoo kan itti darbuu danda'an humna jabaa humna ibidda ta'etu dudduuba isaanii jira. Haala ta'e tokko irratti gara dudduubaatti deebitee rifattee maatii kee warra dhiigaan irraa dhalatte kana yerootti yaadattutu jira. Ijoollee guddifachaati sababa taate. Namoonni kun haalli isaan amma keessa jiran kun yeroo isaan itti gara dudduubaatti deebi'anii maatii irraa dhalatan maatii dhiigaan irraa argaman sana yaadatanii miidhamaaf cabiinsa lafee maatii isaanii kana dhiiganii yeroo isaan itti isa kana badii isaanii isa duraanii sana hirreessuudhaaf onnatanii isa kana qajeeshuudhaaf immoo yeroo itti of sirreessan ta'uu danda'a laataa isa jedhurraan kan ka'e otuman shakkuu garuu immoo waan gaarii hojjechuu danda'u jedheen amana.
akka kanattan ilaale malee deeggarsa miti sun. Ayyee galatoomii abdigaa achi keessatti dudduuba isaanii qeerrootu jira qeerrootu guddachaa jira jette waa'ee qeerrootu kaafte waan ta'e mee gama qeerroottan si deebisa mee siyaasa biyya sanaa keessatti gaheen qeerroo maal? Siyaasa biyya sanaa keessatti gaheen qeerroo jechuun yeroo ammaa architecturii siyaasa Oromooti. Architecturii siyaasa Oromoo qofaa osoo hin taane architecturii siyaasa biyya sanaa guutummaati. Wanti har'a nuti argaatti jirru kun bu'aa qabsoo qeerrooti. Wanta qeerroon argamsiisedha jechuudha. Kanaaf qeerroo salphaamatti diffaayin gochuun hin danda'amu. Biyya sana keessatti siyaasa amma mul'achaatti jiru kana akka ija aduutti ifa aduutti jijjiiraa kan jiran qeerroon. Isa kana immoo mootummaan biyya bulchaatti jiru paartiin biyya bulchaatti jiru sun warri gara aangootti dhufan kunis hin haalan. Boris yoo isaan wanta qeerroon barbaadu gaaffii qeerroon gaafatu sirriitti deebisuudhaaf baatan aangoo amma irra jiran kan aangoo abiddaati. Abiddi kun kan jalaa boba'u immoo qeerroodha. Salphaatti isaan dhiisuuf hin jiran. Kanaaf humni qeerroon biyya sana keessatti architecturii qabsoo biyyichaati. Boriftaan architecturii qabsoo gaanfa Afrikaa ta'uuf humna jirudha. Humni kun dabalataa deema malee hanqachaa hin deemu. Biyyuma gaanfa Afrikaa sanaaf iyyuu humna furmaata ta'uu danda'udha. Siyaasa gaanfa Afrikaa humna jijjiiruu danda'udha. Akka salphaatti ilaaluu hin dandeenye. Architecturii qabsoo kanaaf. Ayyee horii bule galatoome. Egaa maqaa qeerroo kana har'as egaa mootummaa kana keessatti namoonni bakka guddaa aangoo gurguddaa qaban maqaa qeerroodhaanii yommuu isaan dubbatan nagaa turre. Gama keessaniin mootumtiyyuu gaafa yeroo duraanii sana OMN gubbaa irratti illee dubbachaa turtanii maqaa qeerroodhaan turre. Maaliif maqaan qeerroon dhaamu ture? Maaliif immoo dha'uu jalqabdan booddana keessa? Dhugaan yeroo jalqabaa miidiyaa irratti gadi baanu keessumaa immoo OMN banamee baatii 3 boodadha kan dhimma maaster pilaaniitiin qabsoon kun garmalee finiinee jalqabe. Qabsoon kun finiinee itti fufe maleessa fincila diddaa gabrummaatiin qabsoo tirachaa suutuma deemaa turedha. Yeroo dhufee bara 2014 ga'ee maaster pilaaniidhaan bifa addaatiin gad ba'uuf kan maqaa qeerroo jedhu itti dhimma ba'u baay'inaan Saabaa'oo ture. Nuti maqaa qeerroo jedhu hin fayyadamnu turre yoo oduu nu dhiyeessinu sagantaalee keenya hordofaa yoo turte ta'ee jiraattota naannoo akkasii barattoota akkasii namoota jenna malee maqaa qeerroo jedhu dargaggoota fa'aa jenna malee maqaa qeerroo jedhu dhimma itti hin baanu ture. Natti fakkaata kan nuti qeerroo isa jedhu akka editorialitti dhimma ba'uu jalqabne dhuma bara 2015 yookiin immoo jalqaba bara 2016 keessa ture. Inni kun nu gidduutti falmii guddaa kaasaa ture. Tarmii siyaasaa nutti fakkaate jechuun akka tarmii siyaasaatti yeroo itti ilaalaa turretu jira maqaa qeerroo jedhu kana. Kanaaf ilaalchuma isa kan keenyaayyuu qeerroon nu jijjiirsiseeraa jechuudha. Dhaaba siyaasaa qofaatutti dhimma ba'a ture maqaa qeerroo jedhu. Har'a garuu sadarkaa muummee ministeeraas bulchaa mootummaa naannoos haa ta'u itti aanaa muummee ministeeraa saba biraa keessaa dhufan qeerrootti galateeffatantu jira. Qeerroon ajjeefamuurraa, qeerroon adamsamuurraa sun hafeera jechuu gomin har'asitti hufee jira. Garuu sadarkaa itti qeerroo wanti jedhamu kun qoratamaatti jiraarraati. Qeerroo maqaa dhahanii galateeffatanii amboo irratti dhageesseet obbo Dammaqaa Mokonnin. Kanaaf sadarkaatti maqaa qeerroo waamanii galateeffatantu jira. Inni kun hubannaa yeroo sana ture natti fakkaata. Kanaaf gara xumuraa
kuma lamaaf kudha shanii yookiin immoo jalqaba kuma lamaaf kudha jaha natti fakkaata kan nuti officially maqaa qeerroo jedhu itti dhimma ba'uu jalqabne. Ayyee galatoomii Abdii. Mee gaaffiin koo seen itti aantu egaa akkuma yeroo ammaa kana baay'ee dhageenyu waa'ee muummicha ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahimedii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kana namoonni adda adda godhaniiti kan isaan ilaalan. Akka keetti akka Abdiitti namoonni kun adda adda moo tokko? Namoonni kun adda addasii namoonni kun tokkodhas. Adda adda ta'uun isaanii ilaalcha mataa ofii qabaachuu danda'u. Akkatti siyaasa biyya sanaa ilaalan kan mataa isaanii kan dhuunfaa isaanii qabaachuu danda'u. Akka paartiitti yoo ilaalle garuu lamaanuun iyyuu sirna tokko tajaajilu. Sirna tokko jalaa ba'ee immoo paartii tokko ittaanaa fi dura ta'aadha. Wanta akka paartiitti haasa'anii akka paartiitti murteessan tokkodha kan isaan gadi ba'anii haasa'anii. Kanaaf inni kun tokko isaan godha jechuudha. Akkaataatti namoonni adda addummaa isaanii haasa'an suni yeroo baay'ee anaaf naan liqinfamuu hin fudhatamu. Tarii namoonni siyaasa dantaa addaatiif adda addummaa namoota kanaa afarsan jiraachuu danda'u ta'a. Dhugaa dubbachuuf namoonni kun ilaalchaan keessumaati ilaalcha uummata Oromootiif qaban akka paartiitti yeroo hundumaa ilaalcha paartii isaaniiti kan isaan tarkaanfachiisan malee ilaalcha dhuunfaa isaanii sana natti hin fakkaatu. Haa ta'uti inni tokko muummee ministeera biyya Itoophiyaa jedhamtu impaayera sanaa inni tokko immoo bulchiinsa pirezidantii mootummaa naannoo tokkooti yeroo ammaa. Haa ta'uti paartii tokko keessa jiru. Yeroo pirezidantii naannoo tokkoo taatu dantaa naannoo sanaa qofa kanatti tiksitu. Yeroo muummee ministeeraa saba miliyoona 100 taatu immoo dantaa uummata miliyoona 100 tiksitu. Kanaaf haasaan namoota kana lamaanii tokko ta'uu dirqamanii tokko ta'uus hin qabu. Inni sun federaala mootummaa federaalaa bakka bu'ee haasa'a. Inni kun immoo mootummaa naannoo bakka bu'ee haasa'a. Isa kana lamaan isa mootummaan naannoo Oromiyaa irratti haasa'amee mootummaa federaalaa irratti dhaqee haasa'u yoo jenne ofittummaadha. Yoo waa'een biyya sanaa guutummaatti nama kana hin galcha jennee kan yaadnu ta'e bar saba miliyoona 100 bulchaa yaada uummata miliyoona 100 gammachiisu haasa'uu hin dandeessu. Akka qabiyyee isaa keessummeessita hundumaa isaa. Haa ta'uti ga'een mootummaan federaalaa mootummaa naannoo irratti qabu guddaa ta'e utuu jiru murteessaan garuu mootummaa naannoo sanaati. Pirezidantii naannoo sanaati. Pirezidantiin naannoo sanaa jabaa ta'e siyaasa biyya sanaa bocuu keessatti ga'ee olaanaa qabatee jennaan mootummaan federaalaa dhiibbaa hamaa inni mootummaa naannoo irratti geessisu guddaan jiraachuu dhiisuu mala. Keessumaa yeroo itti muummeen ministeeraas inni mootummaan naannoos paartii tokko keessaa dhufanitti. Kanaaf warri kun lamaan anaaf akka abdiitti ilaalcha siyaasaatiin baay'ee walirraa fagoo natti hin fakkaatanii ilaalcha dhuunfaatiin xiqqoo adda addummaan jiraachuu danda'a. Garuu immoo wanta nuyi marsaa miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti garmalee bal'isnee afarsinu suni dantaa siyaasaa dhuunfaa keenyaa tarkaanfachiisuuf kan nuti itti dhimma baanu ta'uu mala maleessa faayidaa waloo uummata Oromoo fayyaduuf ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf garaagartummaa guddaan natti hin fakkaatu. Lamaanuun sirna tokko tajaajilu. Akka dibaabeetti IPRDF jala jiru, akka paartiitti immoo akka paartii OPDOtti hoogganaa fi ittaanaadha. Ayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee showuu keessummaan keenya irraa
gaazexeessaa Abdii Fixeeti turtiin keessan aga xumuraatti na wajjin turaasin hin jenna. Abdii meegaa gaaffiin koo seen itti aantu immoo waa'ee muudamuu kabajamoo muummicha ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmedin ilaalchisee akka waan Dr. Abiy Ahmed warroota Tigraay yookiis TPLF wajjin waliigaltee addaa qabatee obbo Lammaa Magarsaa irraa harka micciiree aangoo kanatti fudhatamee ilaalamaa jira kana waan sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtudha. Akkaataa muuxannoo soona miidiyaa irratti dhiyeessaa turte mutuu wanta kana dhiyeessisiin jedhanii mee akkamittiin nu dhiyeessita? Egaan daawwattoota keenyaa kan daawwataattee jirtan kun soona miidiyaati. Jedhee akkan itti fufuu barbaaddaa? Akkuma sitti tole. Ani osoon soona miidiyaan dhiyeessaa jira ta'eeti ani yeroo baay'ee xiqqoo mataanan jabaadha. Sababa ta'eef inni kun namoota dhaabbata ani tajaajilu keessatti namooti ilaalcha addaa qabaatan yoo jiraatan walitti na buusuu danda'a. Maaliif ani Dr. Abiy micciiranii obbo Lammaa harkaati aangoo sana fudhatan inni jedhu hin fakkaatus hin amanus. Ilaala jalqabarraa kaasee hundi keenya jechuudha. Namoonni sooshaal miidiyaa kana jiran aktiivistoonni gurguddoo kana dabalatee baay'een keenya jala buunee hordofaatti ture akkaataa wanti kun itti deemaatti jiru. Namoota akkam akkamiitu gara muummee ministeeraatti dhufuu danda'a isa jedhu ani mataan koo ganama sana barreesseen ture achi keessa obbo Lammaa Magarsaa hin jiran ture. Obbo Lammaa Magarsaa kan isaan dhiyeeffatan Dr. Abiy ragaa qabatamaa qabna. Dr. Abiyyiin immoo maaltu akka inni muummee ministeeraa ta'uu hin dandeenye dhorka isa jedhuuf immoo aangoo ofii dabarsanii Dr. Abiyyitti laatanii Dr. Abiyyi ofii immoo ittaanaa ta'an. Inni kun caasaa jiru keessatti namni muummee ministeeraatiif kaadhimamaan tokko ulaagaa akkamii guutuu danda'a isa jedhu sana ulaagaa sana guutuudhaaf haala isaan mijeessan ture. Yoo TPLF gadi bu'ee tiimii kanarratti hammeenyaan Dr. Abiyyiin qabatee Dr. Obbo Lammaa irratti shira hojjeteera jennee kan yaadnu yoo ta'e inni kun namoonni yeroo jalqabaarraatii kaasanii Obbo Lammaa profile picture godhatanii dhaadhessanii garmalee jabina isaanii haasa'aa turan suni afaan ittiin haasa'aa turan sanaanii Obbo Lammaan kun akka isaan dandeettii hin qabaannee fi akka isaan waa tokko ofirratti faccisuu hin dandeenye irratti dhugaa ba'aa jiru sababa ta'eef ilaalcha dogoggoraateedhaan aman. Inni kun OPDO keessatti wanta isaan godhanidha. Ilaala wanti nuyi hubachuu qabnu sila jalqabeera. Expectationii keenya hin sirreeffannu taanaan ammayyuu furmaati qabsoo Oromoo harka OPDO jira jennee amanna yoo ta'e yookiin immoo harka OPDO jira jechuun harka HPRDF jira jennee amanna yoo ta'e dogoggora. Akkaataan uumama isaanii gaaffii qabsoo Oromoo isa bu'uuraa deebisuudhaaf miti. Akka mataasaa adeemsa mataasaatii qaba. Haa ta'uutii karaa saaquu danda'u. Karaa saaquu kana keessatti paartileen siyaasaa Oromoo adda addaa karaa nagaa ta'een biyya sana keessa seenanii uummata isaanii wajjin wal arganii wanti nuyi demokiraasii jennu kun hojiitti hiikamee mirgi namoomaa eegamee kanneen ilaalcha isaaniitiif jecha hidhaman mana hidhaatii hiikamanii Oromoon daangaa tokko malee socho'ee siyaasa isaa geggeeffachuu yoo danda'e isa kanaaf karra yoo saaqan furmaati argamuu hin danda'a kan jedhudha malee paartiin kun gaaffii uummata Oromoo deebisa isa jedhu mini expectationii keenya sirreeffachuu danda'uu qabna. Kanaaf isa kana irratti wal loluu hin qabnu nuti. Abaluu tokko mini abaluu isa kanaan addaa isa sanaan immoo adda paartii tokko tajaajilu. Isa kana amannee fudhachuu danda'uu qabna. Namni paartii tokko
tajaajilu immoo ulaagaa paartiin sun irraa eegudha kan inni eegu. Kanaaf harka micciiranii fudhatanii sun dantaa siyaasaatiif jecha hima dantaa siyaasaatiif dhimma itti ba'amedha malee dhugaan ittiin fakkaatu wanti kun raawwates natti hin fakkaatu. Isa kana immoo ragaalee hedduu dhiyeessuun hin danda'ama. Ragaa akka dhuunfaatti qabnus qabnaa haa ta'uti immoo yooma viidiyoo kana sana booda ba'an ilaallellee muudama Dr. Abiy irratti sagantaa irbaataa irratti hariiroo obbo Lammaa fi Dr. Abiy waliin qabaatan suuraa adda addaa yoo argite gammachuu kanaan dura Dr. obbo Lammaa irraa argaa hin turre hedduutu fuula isaanii irraa mul'ata. Haasaa isaanii keessattis injifannoon kun kan argame salphaatti min jedhanii yeroo isaan haasaan dhageesse. Kanas barreeffamee itti laatamee TPLFitu akka isaan haasaan godhe yoo jenne inni waa biraa. Garuu obbo Lammaan wanta harki isaanii micciirame aangoon harkaa fudhatame osoo hin taane mariidhaan jalqabumaa kaasanii mariidhaan nama kana wanta isaan achiin ga'an natti fakkaata. Ayyee ulfaadhu Abdii viidiyoo kanas egaa asuma istiidiyoo keessaan qabna xiqqoo seen taphachiifnaa fi waa'ee muudamuu Dr. Abiy ilaalchisee haasaa obbo Lammaan godhanii xiqqoo seen taphachiifnaaf. Gara federaalaa immoo carraan kun waan amma jalqabneef qabsoon amma nu jalqabne kun nu qaqqabee yoo dhaqne immoo isa immoo karaa nu salphachiisuu hin dandeenyeen nu qaanessuu hin dandeenyeen successful akkamitti goona kan jedhu ilaallee kanarratti tooftaa tarsiimoo keenya galmaan gahuudhaaf sirreeffama tokko taasisnee jirra. Sirreeffamni nuti taasisne kun fakkeenyaaf nuti ammas amantaa guutuu qabna. Federaala irratti Oromiyaan dhaabni keenya gahee hooggansaa fudhatee hoogganuu qaba kan jedhu qabsaafis dhufnee jirra. Har'as qabsaa jirra borus hin qabsoofne. Kun gaaffii keessan galu karaa dimokiraatawaa ta'een. Yoo kana goon immoo eenyu eessatti hojjetetu immoo irruma caalaa bu'aa fida kan jedhu ilaallee boru ulaagaa kakka'u tokkodhaaf kanan guuttanne kanan nu hafa jennee wanti nu qaqqabu akka bakka akka tasaa kan taane ammumarraa karaa guutuu ta'een qophaa'u waa hundaaf nurra jiraata jennee dhimma kana gadi teenyee yeroo dheeraas fudhanne irratti hojjetaa turre walii galuudhaan amantaa guutuudhaan sirreeffama tokko taasisnee jirra. Innis fakkeenyaaf eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Akka tapha kubbaa miilaa sana. Eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aa irruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan gahuu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hoggansi tarsiimoo kana galmaan gahuudhaaf tooftaa yeroo gabaabaa kana akka tooftaa yeroo gabaabaa jennee itti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu ani ittaanummaadhaan akka inni hogganu Dr. Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hogganu murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone ummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan gahuudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Haa waan ummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna. Ammas achumatti si deddeebisa. Keessumatti yeroo ammaa kana waa'ee kabajamoo muummicha ministeera biyya keenya Dr. Abiyyiin gara Tigraay dhaqanii waa'ee walqaayitii irratti haasaa isaan godhanii afaan Tigriffaan haasaa isaan godhanii gara Hambootti afaan Oromootiin dubbatanii yeroo jalqabaa si yaadatta waa'ee Minilik irratti wanti isaan haasa'anii
bakkoota adda addaatti waan isaan haasa'an kun jala deemee namoota baay'ee mufachiisee namoonni baay'een irratti haasa'aa jiru. Mee gama keetiin wanta kana akkamittiin ilaalte tokko inni dhumaa immoo waa'ee guyyaa lamman kana keessa viidiyoo xiqqoo muramtee gallakkifame guutummaa isaa illee nageenye bakkuma xiqqoo sekendii muraasa gallakkifamte waa'ee sabboonummaa Oromoo irratti haasaa isaan godhan jedhamee hayyoonni keenya baay'ee wanta sana irratti haasa'aa jiru aktivistoonni keenya mee akka abdii fiixeetti wanta sana akkamitti ilaaltati? Elaan haasofne gara expectationii sanatti si deebisa yeroo hundumaa. Nama kanarraa wanti nuyi eenyu gaaffii nuti barbaannu hundaaf deebii nuu laata jennee yookaan dhibbaa dhibbatti abdii keenya irra kaawwannee jirra yoo ta'e haasaa sana haasa'an guutummaa keessaatii harki 70 harki 80 uummata keenya faayidaa buusuu dhiisuu danda'a. Garuu expectationii keenya sirreeffachuu danda'u nurra jiraata. Afaan ilaalchisee Amboo irratti afaan Oromoon haasa'anii Tigraay irratti afaan Tigreetiin haasa'an. Maaliif afaan Amaaraatiin hin haasa'anii inni jedhu har'allee namoonni harcaan of tuulummaa saba tokko, of tuulummaa aadaa tokko, of tuulummaa qomoo tokko afarsuu warri barbaadan gaaffii akkasii yoo gaafatan anaan na dhiphisuun qabu, anaan na dinquun qabu. Akka abdiitti namni kun muummee ministeeraa biyya sana keessatti turan kamirrayyuu onnee dhahannaa biyya sanaa kan hubachuu ittiin danda'an qooqa 3-4 ol nama haasa'uu danda'an dandeettii guddaa qabanidha. Amboo irratti afaan Oromootiin saba isaaniitti haasa'uun, Tigraayin naqanii afaan sabi sun haasa'uun dandeettii guddaa. Isa kana dinqisiifachuu danda'uu qabu. Maaliif afaan Amaaraatiin hin haasa'anii harcaa of tuulummaa isaan keessa jirtu sanatti harcaafatanii nutti agarsiisaa jiru. Isa kana baay'ee itti dhiphachuun nurra hin jiraatu. Dhimma Walqaayitiin ilaalchisee Tigraay irratti waan haasa'an san Bahar Daar irratti yookiin Gondariin naqanii uummata sanaaf ibsanii irra darbaniiru. Dhimmi Walqaayit isa kanarratti yaada laachuun barbaadu irra darbaa. Sabboonummaa Dr. Abiy Bahar Daar irratti haasa'anii akkaataa adda addaatti ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa sabboonummaa maaliin matumtisa? Akkamittiin define goone hiikoo kamii laannaaf sabboonummaadha. Sabboonummaan balaa qabamoo balaan qabu? Yoo balaa qabaate balaa sabboonummaan qabu maayinni, yoo balaan qabu ta'e immoo balaa sabboonummaan hin qabne kun maayinni. Hiikoon sabboonummaa keessumaa ethnic nationalism maayinni. Isa kana gadi fageessinee sirriitti beekuu danda'uu qabna. Ilaal. Paartii Ripaabilikaanii keessaa Makeeniif Trump paartii tokko jala jiru. Yeroo adda addaatti garuu wal qeequ. Yaada tokko hin qaban, ilaalcha tokko hin qaban, paartii tokko jala jiranii. Hiikoo Trump naashinaalistummaaf qabu akka biraa ta'uu danda'a. Hiikoo Makeen qabu akka biraa ta'uu danda'a. Naashinaalistummaan kun yookiin sabboonummaan akka biyyoota guddatan kanaatti fudhannee yoo ilaalle kanaan dura bu'aa akkamii argamsiiseera? Rakkoo akkamii immoo uumee darbe? Jarmaniin fudhachuu dandeenya. Sabboonummaan Hitleriin yoo kaatee fudhatte Hitler ani sabboonaadha si jechuu danda'a. Uummata Ihud
meeqa fixe. Jarman akka sabaatti garuu sabboonummaan Jarman biyya sana tokkoomse. Biyya Ameerikaa kana keessa yoo dhufte yeroo ammaa kana warri adii KKK warri jedhaman jiru. Warri olaantummaa adiitti amanan. Warri kun balaa gurguddaa uummatarraan gahu. Keessumaa namoota bifaan isaanii fakkaanne irraan turaniiru har'a sarcaan isaanii jiru. Yeroo baay'ee Tiraamp waan inni ittiin komatamu keessaati isaan kanarra harka qabdaadha. Isa kana garee masaa keessaa warri komatan jiru. Gara Oromootti yeroo dhufnu sabboonummaan Oromoo salphina keessaa nu baase, qaanii keessaa nu baase, of tuffachuu keessaa nu baase, afaan ofii jibbuu keessaati gara laphee keenya dhiibnee afaan keenya dubbachuutti, afaan keenya haasa'utti nu geesse. Oromummaa keenya akka nuyi sodaa tokko malee akka asxaatti qabannee deemnuuf nu gargaara. Kanaaf abboonummaan Oromoo saba Oromoo hin guddise malee hin xiqqeessine. Haasaa Dr. Abiyyitti yeroon sii deebi'u kontekstii isaan keessatti haasa'an san akka nama dhuunfaa tokkootti yoo ilaalle sirriidhaa yoo jenne akka ilaalchaatti kan isaan yaadan sirrii ta'uu danda'a. Bakka isaan itti haasa'an sana garuu sirrii hin turre jedhee nan amana. Bakki isaan itti yaada sana ibsatan sirrii miti jedhee nan amana. Garuu immoo akka Dr. Abiyyitti immoo kaanee yoo ilaalle Dr. Abiy sabboonummaa Oromoo akkaataa isaan itti ilaalanii fi akkaataa itti Habtaamuuf Abdiin ilaalu adda addadha. Ammas gara expectationiitti nu geesse. Tarii Dr. Abiy uummata Tigraay wajjin jiraatan, uummata Amaaraa wajjin jiraatan, paartii sana keessatti guddatan, tarii alagaa fuudhan yeroo adda addaatti qeeqii adda addaa irratti dhiyaachuu danda'a. Waa baay'ee jedhamanii arrabsamuu malu ta'a akka nama dhuunfaatti. Maaf alagaa fuute ati Oromoodha jedhamuu danda'a yoo alagaa fuudhe ta'e. Namni tokko isa kan keetii irratti hirkattee yeroo haasoftu si'a tokko afaanii ba'ee gooftaa sii ta'uu danda'a waan ati keessa keetti yaaddu. Bakka itti Dr. Abiy yaada sana ibsatan kontekstiin sun maal fakkaata isa jedhu garmalee xiinxaluutu nurra jiraata. Garuu isa kanaan qofaa keessaa luqqisnee Dr. Abiy irratti duuluu qabnaa yoo jenne sun yeroo ofii ajjeesuudha. Kan nuti Dr. Abiyyiin qeequu qabnu ammas kaayyoodha. Hima funaanna yoo ta'e ammayyuu paartii isaan hoogganaa jiran sana dhibbatti fudhannee akka Rippaabilikaanonni Tiraampiin of fuuldura buusanii garuu immoo haasaa inni haasa'u qeeqan nutis immoo OPDO fudhannee dhibbatti yookiin Ihaadegiin amannee fudhanneetu garuu immoo hima isaan haasa'an sanaa nuuf hin liqinfamne jennee qeeqaa jirraa jechuudha. Expectationii. Ani waan guddaa dhaabbata sanarraa hin eegu sababa ta'eef hima isaan keessatti haasa'an baay'ee jala deemee in ilaalu. Ammoo yoo immoo politically correct ta'uu dhiisne gara ofii keenyaatti of deebisne of ilaalle sabboonummaa kanaaf hiikoo mataa keenyaa itti ilaanne sabboonummaa Oromoo haguma sabboonummaan keenya sabboonummaan Oromoo boolla keessaa baase afaan badaa jiru keessaa aadaa irratti duulamee baduudhaaf jaarraa tokko irratti hojjetame kana keessaati fuudhee Oromoon mileenni ammanaa kun ana jedhee akka inni ofitti amanu akkuma taasisu har'a sooshaal miidiyaa kanarratti yoo ilaalle wanta addaati kan nuti arginu. Jalqaba sooshaal miidiyaan akkuma qabsoo Oromoo qeerroodhaaf sagalee ta'ee qeerroodhaaf sagalee ta'ee
dhiyeessaa ture kana sagalee qeerroo sabboonummaa Oromoo sadarkaa Dr. Abiyyi jedhan sanatti kan deebisuudhaaf tattaafatamaa jirus asuma sooshaal miidiyaa kanarratti natti fakkaata. Jalqaba isa kana sirreessuutu nurra jiraata. Yeroo gadi baatee addaddummaa kee walitti himtu. Warra akkasii wajjin nuyi waladda yoo jettu. Afaan keenyaan waladda yeroo jettu. Aadaa keenyaan waladda yeroo jettu. Yeroo saba kee, qomoo kee, dhiiga kee ofirraa fageessitee addaddummaa labsitu sooshaal miidiyaa kanarratti baatee foloowerii kuma meeqa of jalaa qabaatte. Inni sun immoo isa kanarratti sabanni keessaa ba'e, gosanni keessaa ba'ee xiqqeessuudhaan yeroo irratti duulu. Yeroo maqaa wal balleessin sabboonummaa keenya guddatee dhufee sadarkaa guddaa kana ga'e xiqqeessuu keessatti kan ga'e qabataa jiru nudha jechuudha. Isa kana nutis akka saba tokkootti deebinee of ilaaluu danda'uu qabna. Hima namni paartii biyya bulchuu haasa'e tokko haasa'e irratti hundoofnee sabboonummaadhaaf hiikoo adda addaa laachuurra sabboonummaa Oromoo wanta miidhaa jiru isa ofii keenyaatii sirreessuu dandeenyu kana gadi baanee kun sirree miti jennee walitti himuudhaan isa kana bocuu keessatti ga'ee guddaa kan taphachuu qabu anaaf sitti. Kanan ittiin isa kana sii xumuru ilaal gara dudduubaatti yoon sii deebi'e Hayilamaariyaamii fi bulchiinsa Dr. Abiyyi wanti adda baasu isa kanadha. Bulchiinsi Dr. Abiyyi bulchiinsa sa'a 24 Facebook irra oolu. Wanta nuyi haasofnu, wanta nuyi barreessinu, wanta nuyi jennu, wanta nuyi ittiin wal abaarru, wanta nuyi ittiin wal qeeqnu hundumaa warra dhaggeeffataa rikardi gochaa sanarratti immoo bifa biraadhaan react gochaa oolanidha. Bulchiinni obbo Hayilamaariyaam tarii isa kana keessaa walaba. Nama biraatu tarii dhaggeeffatee dhaqee itti mata. Kanaaf sabboonummaa Oromoo jiru eeguu, kunuunsuu, nama biraa komachuun akka sabboonummaan saba keenyaa gara biraatti nuun geessineef eeggachuu keessatti ga'een keenya isa guddaadha. Keessumaa marsaa hawaasaa kana irratti waan waliin jennu, waan wal irratti barreessinu, waan laayivii baanee dubbannu saba kootiif bu'aa qabaa, bu'aa hin qabu. Diina biratti akkamittiin ilaalama isa jedhu nuti xiinxalee beekuu danda'uu qaba. Yoo nuti isa kana afarsinee dhagaa walitti guurree itti wal abaaraa oolla ta'e saba guddaa amma naga'u kana xiqqeessuu danda'a. Isa kanaaf immoo kunuunsa gochuun kan nurra jiru nunatti fakkaata. Akka kanatti ilaala. Ayyee galatoomii Abdii. Egaa akkuma jette muummichi ministeera biyya keenyaa kabajamoon Dr. Abiyyi Ahmed bakka sana kan isaan ta'an dhiiga qeerrooti. Lubbuu baay'eetu irratti kaffalame, aarsaa baay'eetu irratti kaffalame. Ergi Dr. Abiyyi dhiiga qeerrootiin aarsaa hedduu irratti kaffalame bakka sana ta'anii bakka isaan jiranitti dhagaatti guuramuun sun sirriidha. Lammaffatiin Dr. Obbo Lammaa Magarsaas hin jaallannaa, hin deeggarra sabboonaadha jennee waan obbo Lammaa Magarsaa nuu filan irratti immoo dhagaa guuruun sunoo kunoo sirriidha. Walumaa galatti mee siyaasni biyya keenyaa garamitti waan deemaa jiru sitti fakkaata? Ilaal ammas isa kana irra deebi'een sitti hima. Akkaataa nuyi itti yaadnu Dr. Abiyyi yookiin obbo Lammaan yookiin sabboonoo ta'uu danda'u yookiin sabboonoo ta'uu dhiisuu danda'u namoota siyaasaati. Wanti nuyi beekuu danda'uu qabna. Yookiin onnee isaaniirraa sabboonoo ta'aniitu haasa'aatti jiru yookiin immoo inni isaan haasa'an sun siyaasa isaanii wanta Oromoon dhaga'uu barbaadan dursanii waan beekaniif siyaasa isaanii ittiin gurgurachuuf galmaan ga'uudhaaf kan haasa'aa jiran ta'uu danda'u. Sabboonummaa isaanii nuyi qorree waan beennu hin qabnu maaliif paartii sana jala jiru sababa ta'eef. Garuu immoo sabboonoo miti ittiin jechuu immoo hin dandeenyu. Maaliif
namoonni kun akka dhuunfaatti sabboonoo ta'uu danda'u sababa ta'e. Haa ta'uti wanti isaan amma hojjechaatti jiran kun Oromoodhaaf bu'aa qabaa jennee yoo of wal gaafanne eeyyee bu'aa qaba. Wanta Oromoodhaaf bu'aa qabu tokko hamma ta'e tokko kan Oromoon kanaan dura argaa hin turre, kan Oromoon kanaan dura qabaachaa hin turre, amma ta'e tokko fooyyessanii nutti agarsiisaatti jiru. Paartii masana jala ta'anii iyyuu. Isa kanaaf deeggarsa isaan barbaachisu laachuufiin gaariidha. Deeggarsa isaan barbaachisu laachuufii jechuun garuu sirna sana suphanii sirna sana itti fufsiisuu jechuu miti. Sirni sun ammayyuu sirna butut, sirna tortoret, sirna akka tasaa kufee baduu danda'u. Sirni kun barruu harka qeerroo Oromoo gubbaa jira. Kanaaf kan nuti gochuu dandeenyu inni guddaan keessumaa kanneen uummata kanaaf sagalee ta'uu dandeenyu uummanni kun maal jedhaa? Qeerroon biyyaa maal jedhaa? Bulchiinsa kana akkamitti ilaalaatti jira? Sarvee gochuu danda'uu qabna. Nama lamaaf nama sadii yookiin nama afur taane siyaasa biyya sanaa akka nuuf ta'utti bocuudhaaf tattaafachuu osoo hin taane sarvee guddaa barbaachisa. Mee qeerroon akkamitti ilaalaatti jira waan kana? Qeerroodhaaf ta'aa jira adeemsi kun. Yoo qeerroodhaaf ta'aa hin jiru ta'e yoo mormiin qeerroo, muffiin qeerroo maaliin dhaggeeffachuu danda'uu qabna. Yoo qeerroo kana, yoo saba kana, yoo uummata kana dhaggeeffachaa deemuu dandeenye waan bor uummata sanaaf ta'u sirriitti beekuu dandeenya jechuudha. Garuu isa ofii keenyaa barbaannu qofaa miidiyaa hawaasummaa irratti baanee uummata kana irratti uddeeluudhaaf tattaafanna yoo ta'e sun rakkoo guddaadha. Filannoo laachuu fi danda'uu qabna uummata kanaaf. Uummanni kun filannoo qabaachuu danda'uu qaba. Isa kana keessatti paartileen akka OFC tapha siyaasaa guddaa qabachuu danda'u. Keessumaa ilaalcha uummata kanaa bocuu keessatti biyya keessa jiru sababa ta'e. Haala amma argameenis paartilee siyaasaa biroon biyya keessa seenuu hin danda'u yoo ta'e isaan kunis ilaalcha uummata kanaa bocuu danda'u. Inni guddaan garuu uummanni kun filannoo qabaachuu danda'uu qaba. Filannoo kanaaf immoo tarii yeroo qabaachuunis gaarii. Akka mataa kootiitti, akka abdiitti mana hojii tokko yeroo qacaramtu baatii 3 sii laatama. Grace time jedhama. Baatiin 3 kun performansii keetu ilaalama baatii 3 kana keessatti. Yookiin dhaabbataa taatee qacaramtaa yookiin immoo si ari'u baatii 3 booda performansii kee ilaalanii. Performansii tiimii kanaa argaa hin jiru. Haasaarra jiru yeroo ammaa. Performansii isaanii ilaallee kanneen hidhaa jiran, kanneen umurii guutuun itti murtaa'ee mana hidhaa jiran hiikamanii maatii isaaniitti dabalamanii kanneen adda bilisummaa Oromoodha jedhamanii yakkamanii bara isaanii guutuu mana hidhaa keessa jiran sun yoo hiikamanii ba'an labsiin yeroo muddamaa amma jiru kun uummata kanarraa yoo ka'e uummanni kun akka garaasaa gadi ba'ee wal argee akka garaasaatti isa mormee isa deeggaru yoo danda'e isaaniif iyyuu bu'aa qabaata. Isa kana arguudhaaf immoo torban lamaaf ga'anatti hin fakkaatu. Guyyooti 100 dhufan kun Oromoodhaaf maal baatanii dhufaa jiru? Isa jedhu yoo ilaalle baay'ee gaarii natti fakkaata. Walumaa gala adeemsi biyya sanaa, siyaasi biyya sanaa harka qeerroo Oromoo gubbaa jira. Inni saba kanaaf gaarii hojjete gaariitu ta'aaf. Inni saba kana irratti daba hojjete garuu daawwitii qeerroo keessaa ba'uuf hin jiru. Kanaaf wanta isaan hojjetan murteessa sababa ta'eef
torban lama kana gidduutti kanatu ta'e kanatu bade jechuun hin danda'amu. Garuu guyyooti dhufaatti jiran kun Oromoof maal baatanii dhufaa jiru isa jedhu ilaaluun baay'ee gaarii. Gama biraan sababa paartiin amma aangoorra jiru kun waan gaarii tokko hojjeta jennee amannuuf immoo dhaabbilee mormituu yookiin morkatoon harka maratanii taa'uu qabu jechuu min hojii itti jiran hojjechuu danda'uudha. Waan irraa eegamu hojjechuu danda'uudha. Yaada mo'ataa yaada fooyya'aa ta'e hawaasa kanaaf qabatanii dhiyaachuu danda'uudha. Qabxii ittiin uummata kana amansiisan qabatanii gadi ba'uu danda'uudha. Hojiidhaan uummata kana keessatti argamanii uummanni kun wanta inni dhabe ittimanii wanta inni argates irratti hojjetanii jijjiirama argamsiisuu danda'uudha. Calluma jennee mormina yoo ta'e sunis balaa guddaa qaba jechuudha. Ayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa guyyaa har'aa gaazexeessaa Abdii Fiixee wajjin qabnu asuma irratti raawwanna. Egaa Abdii wajjin gara fuula duraattis marii addaas gochuu amma dandeenyetti waliin mari'annee gama keessa itti dhufna. Abdii hedduun si galateeffadha. Asitti argamtee ibsa bal'aa nuu kennuu keetti horii bulii. Waa'ee keerraa waan biraarraa yeroo biraarratti deebina nagaan naaf jiraadhu. Daawwattoota keenya sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Habtaamuu Lamuuti. Ulfaadhu Abdii. Habtaamuu akkasumas Qaanqee Show anis guddaan isin galateeffadha. Gara fuula duraatti haasaalee jajjaboo namoota ilaalcha adda addaa qaban hin dhiyeessitaa qabattee dhiyaatta jedhee abdii guddaan qaba. Yeroo hundumaa namoota ilaalcha wal fakkaataa qabu hin dhiyeessina. Namoota ilaalcha adda addaa, ilaalcha wal morkii, ilaalcha ilaaf ilaameedhaan haasa'uu danda'an garuu immoo yaada adda addaa qabaatan keessummeessaati saba keenyaaf maaltu ta'a, maaltu wayyaa, maaltu fooyya'aa isa jedhu irratti hojjedhaa jedheen gorsa isiniif laadhaa. Baay'ee guddaa galatoomi. Abdii gama sanaan anis hojjechuu unuman na yaala. Egaa miidiyaan gama Qaanqee kun xiqqoo waan taateef namoota dhibban gaafadhu keessaa kan dhufu nama 25 duwwaafaa ta'a. Warroon akka keetii immoo na kabajanii bakka kanatti dhufaniif galata guddaan qaba. Namooti hedduun gaggaafadhes immoo dhufanii hirmaachuu warri hin dandeenye haasaatti jalqaba jetti irratti waan ala kana haasa'amu sooshaal miidiyaas arraba baqatanii warra hafanfaatu jira. Isaanis gara fuula duraatti dhufanii haasa'u jedheen abdii qaba. Anillee sagantaan koo namoota waan tokko fakkaate duwwaa otoo hin taane Oromoodhaaf Oromoof kan yaade hundumaan dhufnee waliin mari'achuu Oromootti dhiyeessuudhaaf bilisa tajaajila bilisaa kennuudhaaf yoomiyyuu qophiidha. Yaada naa laatteef ulfaadhu. Galatoom.